Foto kana laala fotoon kun hedduu social media kanarratti namoonni hedduun gara nyaatiidhaan share godhaati jiran jechuudha. Hayyoota keenya eega mana hidhaati bahanii mana Haaceetitti argamuudhaan haadha wabii waliin jechuudha. Haadha mana Haacaaluu biratti argamanidha. Namoonni hedduun foto kana gara nyaatuudhaan share godhaati jiru. Osoo Haaceen jiraate maal taama kan jedhudha. Inni lammataa immoo foto kana eega kaleessa gartee sirna geggeessaa Haaji Hassan Gammadaa irratti jechuudha. Foto Haaji Hajji akkasuma Jawhar Muhammad waliin mul'atanidha. Namoota gartee fakkeenyaaf bilisiginnaa waliin hojjetan akkamitti Jawhar waliin foto mul'atan wanni akkana kun keessattuu bal'inaan deemama. Waan kanarratti tarii waan natti fakkaate tarii waan wal hubachiifna jedheetii yaada. Hedduminaan deemama nama tokko fakkeenyaaf yoo nama jaalatu waliin argite yookiin ammoo akka sabboonummaadhaan nama beektu tokko yeroo biraa ammoo kaadiree mootummaa walii yeroo argite namni hedduun akkasitti walitti fide nama akkasii irraa of eeggadhaa. Ebaluun kun akkamiin kana biratti argame yookaan kan shakkuudha yookiin ammoo isa kaan basaasa godhuudha. Haala akkasitti fudhatama yeroo hedduu mee waa'ee kanaa irratti illee jechuudha. Tarii waa irraa barattan jedheetii yaada. Haga dhumaatitti na waliin turan isin jedhani Abduu Moobaala bira waraana jalqabaa dhuftan ammoo subscribe godha maamiltoota keenyatti dabalama. Fotoon kun har'aan tana social media irratti hafaca'u iyyuu kan turedha. Mana Haaceetti argamanii akka gartee hidhaadhaa bahaniin osoo hin turin osoo baatii takka hin gahinidha mana Haaceetti kan argaman jechuudha. Baatii Febraarii baatii lammaffaa natti fakkaata. Har'aa miti jechuudha. Waan turedha garuu har'a social media irratti mul'ate namoota hedduu gara nyaatiidhaan har'a osoo Haacaaluun jiraatee mana Haacaaluutti Jawhar fa'aa argamanii Baqqalaan Dajanee Xaafaa fa'aa argamanii Hamzaa Booranaa fa'aa argamanii maaltu tahama kan jedhu namoonni hedduun Haacee yaadatanii bifa gara nyaatuudhaatiin dubbataa jiru jechuudha social media kanarratti. Dhugamaaraan tan osoo Haaceen jiraate dhugaa dubbachuuf Haacaaluu hunda keenyatu jaalata. Jawhar hedduu jaalata. Akkuma isinuu beektan xiyyiitii jedheeti yaama Jawhar. Gaafa I am Oromo First ati akkamiin jechuu dandeesse miidiyaa guddaa san irratti jedhanii gaafa gaafatan ni yaadattu jedheeti yaada. Osoo Haaceen jiruudha osoo Haaceen hin du'inidha. Akkamiin I am Oromo First sanaati gaafa Aljazeeraa irratti jettee nafxanyoota waccisiifte san akkamiin jechisu yeroo gabaabaa san keessatti siif dhufe jennaan sirba Haacaaluun dhageeffadhaa dhaqee sirba Haacaaluutiin anaa gaafiin isaanii na isee deebisaan suni kennuufii danda'e jedheeti ture. Amma dura gaafii deebii tokko irratti jechuudha. Haacee akka weellisaatti osoo hin tahin akka qabsaawaa inni ta'e Jawhar durii marraa hedduu jaalata jechuudha. Akkasuma ammas Haacaaluun Jawhariin hedduu jaalata. Idumayyuu akka namoonni tokko jiranitti gaafa wayyaanee keessa informaationa garaagaraa akka Jawhariif kennaa turedha. Akka Jawhariin hedduu walitti dhufeenya qabanidha kan dubbatamu jechuudha. Haga Jawhar biyyatti galee ni yaadattoota Jawhar gaafa biyya dhufu gaafa miila qullaa Amboon keessa deeme adda durummaadhaani saahiba biraa kan alaa wajji dhufe yookiin ammoo ka biyya keessa jiru maal osoo hin tahin Haacaalu waliin jechuudha. Kun yaadannoo yeroo dhiyooti. Hedduu walitti dhiheenya qaban tarii diinnis waan isa nyaateef jeenummaa isaa akka inni qeerroo hoogganaa jiruu fi akkasuma ammas akka inni abbaa qeerroodhaa hoogganaa Oromoo Jawhar waliin walitti dhufeenya qabu akka inni qabsaa'ota Oromoo garuu paartiin qabu yeroo kan isiniin jedhu Haacaaluun paartii qaba isiniin jechuu kiyyaa miti. Haacaaluun nama Oromoodhaaf qabsaa'u kamiyyuu akka Oromootitti kan inni nama madaalu sirba isaa keessatti illee takka paartii tokko faarsee tokko arrabsee sirbeen beeku jechuun paartii tokko faarsuuf tokko arrabsuun sirrii miti jechuu kiyyaa miti. Garuu Haaceen sanii miti jechuudha. Jiddu galeessa nama gartee Oromoo fi Oromummaa ti amanuudha jechuudha. Kanaafuu diinillee haaluma akkasii sallaalee nama kana jilbiiffachiisuus hin dandeenyu ija duraa yoo of qabneetumaan isa galaafanne malee kan jedhuudha natti fakkaata kan isa nyaatellee. Kanaafuu Jawharii fi Haacaaluun akkanumatti yoo gartee keessa beekuu baadheyyuu gubbama kana yoo laalleyyuu namni haga Jawharii fi Haaceedhaa walitti dhufeenya qabu akka waan hin jirreeti jechuudha. Jawhar yeroo jalqabaatiif gaafa Oromiyaa ejjetu Haaceedhaan kan inni gartee simatamee ittiin waliin deddeemaa ture Oromiyaa keessa jechuudha. Kanaafuu har'aan tana ammoo yeroo bakka Haaceen gosa haala suukanneessaa saniin ajjeefamee ammas osoo isaan gartee taaziyaa isaa saniyyuu maatii saniyyuu sabbarsiisin osoo isaan ofii isaaniitiyyuu taaziyaa hin taa'in irraan dabalata isaanillee cubbuudhaan ukkaamsaniiti inumayyuu isin du'a Haacee keessaa harka qabdanii maali ka jiruudhaan cubbuudhaan sababa siyaasa ofiitiin hidhanii akkasitti burjaajessaa turanii eega hidhaadhaa bahanii ammoo mana Haaceetitti akkana argaman jechuudha. Dhuguma hedduu takka garaana balleessi anallee jechuudha fotoon kun namoonni hedduu haaluma saniin garaa balleessi irraa dubbataa jiru jechuudha. Haacaaluun nuti hundi jaalannuyyuu Jawhariif ammoo nama addaati dhugaadha. Jawhar gartee qabsaawaadhaan nama siyaasaati.
nama garaaja qabsoo irratti qabsoo maal akka taate beeku qabsoo nama akkamii akka nyaatu lubbuu ofillee ofii isaatiif uf wareeguu ofillee nama qophaa'ee jirudha akka qabsaa'ota jajjaboon akka Haacaaluu kun irratti wareegamuu danda'an nama nu caala beekuudha jechuudha fi obse malee nama sila haga Haacaaluu jaalatuuf nama obsuu hin dandeenye jechuudha. Haacaaluun Oromoon guutuu haga ammaatitti iyyuu obsuu hin dandeenye garuu haa ta'uutii kaawwanni godhamu hin jiru qabsaawwanni kufaa qabsoon itti fufama amma dura hayyoonni kan jedhamedha haga ammaatittuu kan jedhamu boruufillee kan jedhamu kanumaa jechuudha. Garuu arranta yeroo gartee mana isaatitti argamanii haala saniin jedhan dhugumatti waan garaa nama nyaatuudha. Fotoon kun ammoo arra gabba'e malee haarayaa miti jechuudha. Akka hidhaadhaa bahaniin osoo hin turinidha mana Haaceetitti kan argaman jechuudha. Joo harka haga hidhaadhaa bahee haga ammaatittuu dubbiin inni gartee waan takkallee yoo hin dubbanne waan inni callisee fi waan inni jiru ammoo isaanuma qofaatu beekaa jechuudha. Inni biraa ammoo fotoo kanaadha. Fotoo kanaan wal qabatee fotoon kun Haaji Hajjii dura bu'aa Majlisa Oromiyaati akkasuma ammas nama guddaadha aalimallee jechuudha. Fotoon kun kaleessa geggeessaa Haaji Hasan Gammadaa irratti kan mul'atedha. Jooharii waliin bakka tokko ta'an Dr. Jeelan faa ta'ee Ustaaz Sufiyaan ta'ee namoota hedduudha. Aalimman gurguddaa namoota gartee fakkeenyaaf Oromiyaan qabduu fi hayyoota gurguddaa waliin ta'ee saffii duraa irra ta'anii laayina masmara duraa irra ta'anii mul'ataa turan jechuudha. Namoonni hedduun fotoo kana fuudhanii namoota gartee fakkeenyaaf duraan Joohariin yookiin ammoo basaasaa turanidha. Nama bilisiginnaa waliin hojjetan waliin Joohar akkamitti mul'ata of eeggannoo godhuu qaba. Kana qofa miti namoota Joohar waliin fotoo isaa argan deebi'anii nama biraa nama tarii nama yookiin kaabinee mootummaa kaadirii haa ta'u nama basaasallee haa ta'u nama biraa tokko waliin yeroo argan nama kana ofirraa eegaa basaastuudha maal waan jedhu waan akkasiisan fayyadaman jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti ni agartan jedheeti yaada Haacaaluu fakkeenyaaf laamroota akkana nyaattee nama akkana kan ofirraa eegaa ammas akkasii waan jedhamu waan akkasiisan namoonni hedduun sheer godhan jechuudha. Dhugaadha Joohar jaalachuudhaa fi waan jedhamutu jira jechuu jirtanii jechuudha namoonni akkasii jettan. Asirratti anamma yaada kiyyaan isin ibsa. Namoonni akkasii jettan suni dura tokkoffaa Joohar hoogganaa Oromooti jechuun Oromootu isaa filate. Tarii Taqlaa Ministeera ta'uu baatuyyuu Oromoon hoogganaa kiyya jedheeti beekaa jechuudha. Hayyuu Oromooti. Oromoon hoogganaa kiyya jedheeti beekaa. Joohar duuba bakka hoogganaa ta'etti nama isa jaalatuu fi kan isa jibbu addaan baasee bakka haalli itti waliif fide yookiin ammoo hoteelaa ta'u bakka taaziyaa bakka cidhaatitti yeroo walitti dhufanitti filatee namni kun kana jaalatu kun ammoo kana jibbuu ati isa na biran taa'ini ati na bira taa'ii jechuu hin danda'u kana hubachuu qabdan. Lammaffaa basaasa waan jedhamudha. Fakkeenyaaf Haaji Hajjii illee amma dura fakkeenyaaf yeroo isaa waa'ee bilisiginnaa deeggaruu irratti inumayyuu waa'ee Itoophiyaatii fi waa'ee seenaa durii kitaaba Najjaash seenaa Najjaashii jedhu wal qabsiisanii amantii fi sirna bilisiginnaa akkama bulchaa jiru bilisiginnaa miree Itoophiyaan akkasii seenaa durii irraa abbichuun hinjifatee galee abbaa malaati waan akkasii irratti anilleen waan kun nuun taane jedhee qeeqa irratti hojjedhee turtu jechuudha. Baatii 4 akkas ture jechuudha. Garuu balaaleffannee jechuudha. Nama tokko garaagarummaan fakkeenyaaf an gaafsan waa'ee Haaji Hajjiidha. Haaji Hajjiin nama guddaadha. Aalimaallee jechuudha. Beekaadhaas nama guddaadhaas. Wama tokko nuyyuu nuti isaanii waa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Garaagarummaa siyaasaa waan barbaadan deeggaruu danda'an. Ammas bakki isaan jiran illee tarii nama paartii biraa deeggaruudhaaf waan mijatu natti hin fakkaatu. Biyya san keessatti ati waan tokko keessa hojjetuudhaaf dirqama paartii san deeggaruu qabda jechuudha. Amma Majlisa Oromiyaa ta'uudhaaf illee Majlisa Itoophiyaa ta'uufis dirqama mootummaa kana waliin hojjetuu qabda waan ta'eef tarii akkas ta'utu mala yookiin ammoo dirqisiifamanii jedhi jechuu ni danda'anii irraan beenu san jaalatanis jechuu danda'an jechuudha. Saniif irraa dubbanne malee Haaji Hajjiin maa kana deeggaruu dhabanii miti gaafsan illee kan irraa dubbanne illee jechuudha. Inni kara biraa amma akka isin jettan kanatti Haaji Hajjiis haa ta'u kan biraallee haa ta'u nama tokko Joohariin si basaasaaf irraa eeggadhu jechuun onkuma sirrii miti. Dhugaadha isin jaalala Joohariif jettan nama tokko namni tokko akkuma isin jedhe Joohar walgahii keessatti bakka taaziyaatti hoteela keessatti bakkuma barbaadetti jechuudha. Namni tokko fotoo waliin ka'ee fi yeroo isa yookiin nagaa wal gaafatee gurratti waa wal dudubbateedhaa fi namni sun iccitii Jooharii waliin haasa'e jechuu miti. Namni tokko si basaasa jechuun karaa hedduu fakkeenyaaf yookiin akkaataa sochii keetii sanni fuudhee akkasumatti namni kun akkana karaa kanaan deemaa jira yookiin ammoo waan akka inni godhaa jiru akka inni socho'aa jiru nu ilaali jedhee yeroo fakkeenyaaf diinni tokko kan basaasuu barbaade ergate akkana socho'aa jira karaa kanaan socho'aa jira haala akkanaatiin jiraataa jira ganama sa'a kanatti hirribaa galgala akkanatti rafa ebaluun faatu itti dhufa ebaluu walii bilbilan akkanatti yeroo akkanatti basaasa jechuun akkana kan nuti kan dhageenye akkana jechuudha. Jechuun ogeessa basaasa illee ta'uu baannu basaasa jechuun akkana ka dhageenye. Namni tokko si basaasuudhaa fi iccitii keessa waraabee jechuudha. Akkaataa sochii keetii san fira ta'ee si dhiyaate fuudhee diinaaf geessuudha. Inni biraa ammoo nama sitti dhiyaatu
nama yookiin ammoo fakkeenyaa fi bakka ati ooltu bakka ati deemtu yookiin ammoo haala sochii keetii haala siyaasa keetii haala yaada keetii iccitii kee walumaa galatti waan ati dho'isaadhaan gootu san fuudhee akkana jedhee kafiraa akkasii waliin hojjetu jechuudha fuudhee akkasiin basaasuu barbaade sanitti geessu jechuudha. Namni tokko footoo masii waliin ka'eedhaa fi saahiba keeti yookiin ammoo ati ammoo saahiba isaati nam tokko magara yoo amma fakkeenyaaf ana waliin nam tokko anama fakkeenyaaf tani Abiyyiin hin qeeqa yookiin ammoo Abiyyiin hin morma haa jennu. Abiyyi bakka an jiru yoo dhufe dhaqeetiin fakkeenyaaf hancarraa footoo waliin ka'uudha argadhee footoo waliin ka'a jedhe ati lakki nama na qeequ yookiin ammoo nama na abaaru ati bilchiginaa miti footoo na waliin hin ka'in hin jiru jechuudha ni ka'a waliin. Anammoo yoo waliin ka'e yookiin ammoo fira deeggaraa Abiyyi yoo an fedhee waliin ka'e jechuu kiyya beeka an deeggaraa Abiyyi yookiin ammoo basaasa bilchiginaati jechuu miti akkasitti fudhatina nama tokko footoo maan argitanii akkasitti wal farrajuun sirrii miti jechuudha. Dhugaadha namni akkanaasii namni siyaasa irraa xiqqaadha namni akkanaaf isinii of eeggachuu qabna. Amma yooma basaasa ta'e mee kana akkas jennee bira dabarreemi amma yooma basaasa ta'e fakkeenyaaf namni tokko ka Joohar waliin footoo ka'u tokko yooma basaasa ta'e Joohariin ta'uu ni dagatte Joohar akkanumatti iccitii fi haasawa akkanumatti waanuma jechuun maal irraa basaasame amma Joohar irraa maal basaasuu danda'aadha namni tokko salfii eeggatee baatii takka waggaa tokko itti yaadee Joohariin waliin dhaqee footoo ka'eemaaf akkamiin Joohariin gadi xiqqeessinee namni sun Joohariin basaasuudhaaf yeroo jennu Joohariin eenyu akka ta'e hin dagattanii haasawa dubbii takkatti nama san afaanii baatu maaliif akka inni jedhee fi eenyuun akka jedhame jedheen yookiin ammoo ufiif itti yaadee jedhe kan jedhu nama beekuu danda'udha. Jooharii waan inni ta'e dagattan natti fakkaata warri akkasitti sun dhugaadha jaalalaaf jettaniyyuu akkasitti yaadina. Abbaa barbaade yoo taate abbaa barbaade namnummaan cal jedhee namnummaan taraan tokkoof yookiin ammoo namni haalli walitti fide namni amma fakkeenyaaf akka sheekota keenya kan akka hajii kanaa fi bakkuma taaziyaatti yookiin bakka jiraa bakka hoteela wayitiitti walitti dhufe Joohar yookiin narraa siqi asi biraa hin taa'u ati saahiba kiyyaa miti ati bilchiginaa ati deeggaraa kiyya jechuu hin danda'u. Joohar hogganaadha hogganaan hundaan keessummeessa kan isa jaalatus kan isa jibbus kan isa basaasuu dhufe illee waliin kolfee waan inni deemuuf ni beeka waan inni deemuuf san harkaa fashalsa malee ati basaasaadhaan irraa deemi hin jiru jechuudha. Garuu Joohar ni beeka akkasitti sodaatina kuni Joohar wanni irratti yaadame karaa isin jettan kana osoo hin taane basaasaan biyya san ni jira jedhame meeqatam karaa mana hidhaa keessa haga jirus haga inni hidhaminis wanni meeqa karoorfamee wanni meeqa godhameeti karaa hundaanuu dadhabameetiin boodarra ajjeesuu nama akka hacee guddaa san nyaatanii opportunity akkasitiin Joohar hidhuudha filatan. Eega hidhames mana hidhaatittis wanna tokko godhuun dadhabameeti akka isaan yaadan hundinuu ta'uu dhabeeti hidhaadhaa baasan jechuudha. Kanaafuu namnummaan cal jedheetuma footoo waliin ka'eedhaa fi Joohar ni basaasa jechuun akka kiyyatti maaraga Joohar xiqqeessuudha jechuudha. Jooharii waan ta'e beekuu qabdan. Nama biraatu haa ta'u nam tokko footoo waliin ka'ee argitaniif namni sun yookiin basaasaadha kan biraa immoo yookiin kan footoo san waliin ka'e sun nama paartii san deeggaru jennee akkasii footoodhaaf wal farrajuu jarjaruun sirrii miti jechuudha. Yeroo garagaraatitti namni garagaraa sababa footoo waliin ka'eedhaaf maqaan gurguddaa walirra kaahama waan ta'eef dhugaadha of eeggannoo. Amma namni akkanaasii namni tokko itti dhiyaatee yookiin ammoo paartiima tokko paartii inni jibbusan waan inni jibbu cinaachi inni jibbusan itti haasayaman iccitii kiyya keessa baasuu danda'a. Waan dadhabaa ta'eef waan nama siyaasaa hin ta'iniif jechuudha. Iccitii kiyya keessa baasuu danda'a namni tokko yoo na basaasuu barbaade. Joohar ammoo maal akka ta'e hin dagatinaa isin jechuu barbaadeeti. Eenyumaayyuu Joohariin gorsa irraa fudhanna malee hin gorsi. Garuu gaafa kallattiin siyaasa isaadha gara biraa maqee ni qe'ina akka nama jaalannu tokkotti jechuudha. Ammoo ibaluun waliin maaliif footoo ka'e? Ibaluun isa biratti argisuun ibaluun bira maaliif jiraate? Waan akkanaaf walitti hin harkisina. Waan fedheefuu bira haa dhaquu kan keessummeessu isa akka inni danda'utti namni sun Joohariin maal akka inni ta'e hin dagatina. Nama Iskandar Naggaa seetammoo Biraanuu seetammoo Shimallisiin seetammoo Taayyee seetan kan akka laaftumatti namni jara kanaayyuu hin danda'u. Jarrummaan kuniyyuu laaftumatti namni isaan basaasuu hin danda'u. Jooharii miti jechuudha. Joowhariin hayyuu Afrikaa hayyuu kuush guddaa kana ka Oromoo qofa miti hayyuu kuushoo jennee ittiin xiqqaatu. Nama guddaa kana laaftumatti namni akkasitti dhiyaatee basaasee waliin footoo ka'e jechuun inni filatee yookiin footoo waliin kan yookiin ammoo narraa siqatiin an deeggartu jechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu eenyuun ta'ee Joohariin basaasuu danda'a kan jedhu akkasitti xiinxaltanii ilaaluu qabdan. Joohar ofiifuun keessummeessa gorsa isarraa fudhanna malee gorsuu hin dandeenyu jechuudha. Ani Abduu Mubaalaa Biraay hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.